لا تاي غافا يا دفسلا ودو تاي جتي يعني جتن أصوتين من جون جري يعني ما نمني وسو غافا أما دايم نتكشون تكايو أني يو قدتين يروما جتي ياد غافا يرومي دائما خبا جتي ياد أتكامي كسوتا يدن إيه يا شيخ ينجرو كم بداري حاجة أما هو ما تقرأ جسمبوني إنا لله وإنا إليه راجعون أنا قاعدة كنا نجار الأستاذ أنسجيني برانا كدفتي رومتي تنين دائما ببريد أكنا قبصوتو أكنا أمانا كي ينبي تبقاتي ميرا كيسا باي مبوي ميرا كيسا باي كوني غافي دا غافي ركون كبو أرانا مبومتي يومي بوي ميرا كيسا باي ميرا كيسا الله أكبر أنا ميرا كيسا نجرو ميرا كيسا يجوني بوي وما بيشتي بيتاتي مكي لا إله إلا الله محمد رسول طيب namat ajala na barreessi akkana gaafadhu yoo tasa ta'ee na filatteetti qophaa'aa naan jedhe. Yoo tasa ta'eettiniin nama akka kiyyaa kana filmaataaf keessa galee hin jabaadheettiniin cimee jedhe hin cimaa naan jedhe. Ayyee jedhin gajjedhi. Heerumuudhaaf karoora waggaa meeqaa qabda mekki? Laa ilaaha illallah mandarsin sheeka maalima deemte qoy ani hiyyaanni amma karoora kiyyeessanii miti. Laala waggaa shan dura baada waggaa shaniiti bultii horatuu yaada. Baada waggaa zamaatti bultii horatuu yaada. Karoora sagantaan ni jira miree ati nama miidiyaati. Formal posti godha maal hojjedha akkamii qabsa namni waa karoorfata ati waggaa booda waggaa meeqa booda bultii ijaaruu barbaadde. Hiyyaanne anama biyya baqarran jira akkamii yaada hiyyaadne ganaadha boru jiraachuu kiyyaa hin beeku itti hiyyaanne. Itti yaaduu qabda. Inshaallah dura itti yaadaayyee. La ammumarra sa'aatti ansiin jedhe tararraa karoorfadhu waggaa shan booda herreega keessa galchu waggaa lama booda waggaa sadi booda jedhiiti. Laa ilaaha illallah Dr. Abiyyiin naga qaba yoo akkana ta'e. Dr. Abiy akkam maal jechuun? Naga qaba yoo akkana ta'e. Haa ina dirqisiisaan dirqama. Ana amma jiraanne nan amma. Dirqii miti bar karoora kee adeemsa karoora keetii keessa galfadhu. Numuchatti akkana gootaa tana heerumtee ijoollee babbareeda intala gurbaa arguu barbaadna akkanatti sobbontummaa kee kana dhaalchisuu barbaadna namni hin dullooma hin dadhaba. Kanaaf jettee yoo sagantaan qabatin akkanumaan gaa suma miidiyaa kanarraan unkuruun hin taatu kan namni faayaatu uffattee akkana bareedee dhufte intalli teellee akkana bareedee asaa baatu. Jarana mangistiin mootummaan keenya dhufe kalaasaa masimoo mootummaa keenya beeytaa. Himbe ku eenyu mootummaan keessan. Firamsaa eegalatu. Hayi gaafiidhaan najjeesi bar. Laa gaafii ani gaafii sirrii si gaafadhe bar. Namni miidiyaa kanarraa anaaf ta'u hin jiru jette. Uf duraaf immoo bultii ijaaratu intala ta'ee namni hin heerumne hin jiru dhiira ta'ee namni hin fuune hin jiru saa. Kanaafi karoora waggaa meeqaa boodatti yaadu eddaa. Leencakia galatoon wala thank you habibi. Nasre dami hakka no god. Mali nama wal tabsiisu ni majira. Firamsaa kiyya moti dhaba. Ila akkana ko. Firoyyee. Galatoon dhugaa dubbatu. Thank you so much. Ana mooyadhe jedhe faqaraan guddaan tokko dhaqee. Asli Nasri aanulee taarte ati diisimas. Fonkolchasee qara fonkolcharatti geggeessu edhaa yoo amantii kalaas. Kana godha beektaa?
Achomna kana waliin baaseen ta'u. Raachu maal jechuun? Maal waliin jenne kalee? Akkam isatti bi. Yaa. Akkam yaati. Nagaa ani siin jedhe ati garuu waliin hin seenin siin hin jenne. Maal jechuun Raachu? Raachu kas bannaati burja koo waliin dhayini. Maal jechuun Raachu? Girgirri jabeessi. Oron firii koo maal girgirri maaliin jabeessa kun? Si namni si bira jira Raachu. Ayyalaallatu shagge ayyalaallatu. Ayyalaallatu shagge ayyalaallatu. Ayyalaallatu shagge ayyalaallatu. Akkas nagootee ootoon si jaalla jettu. Ayyalaallatu shagge ayyalaallatu. Ayyalaallatu shagge Muuziqaa yeroo isaa eeggatu. ayyalaallatu. Eenyu sirbaarta? Eenyu sirbaarta? Sirban tinaadha sirba abdiidha bira abdii nuuressaa baay'een jaalladha sirba kana. Kophaa kee sirbaarta? Bareeda akkas ta'u. Yoomittuu immoo jaalala quufnee jibbaa feete mucuucaaftee maqtee karaarraa dugda laatte ormanatti taate amman beekuu anis hin miine atis beekta maaltu taanaan gamana teessee gama laalta naman beekne taata. Nadhiidha dur jaalalli keenya garamiinuu fidee hammeenya ma'oonaa goote mana keenya muuziqaariin isinii fooloroota ko yoomittuu. How are you? Ogutakka asu Raachu kophaa keessi barbaada ogutakka. Asuu dhiifama. Ogutakka kophaa kan keessi barbaada. Isigaa. Dikasho qalbiin hawayyoo turii siree qalbiin yaala. Raachu. Asuu ogutakka deeqaa takka abbaye ogutakka. Kophaa keessi barbaada Raachu. Balaan buute. Dubbiin kanuma jabaatte. Raachu. Maal godhaani bahu? Isii baasite kottu kophaa kan kee dubbisuu. Kana bada. Ana akkamittan baasa ofiin baha ati kottu. Abbaasuun barbaada jettee mucaan. Akkamitti akkana ta'e eenyu fideen? Abbaasuun barbaada jettee moo? Sanii miti. Eenyu desii fideeni? Ay ergannaan ani nangashee goddanyaa kee taatee dheenkaa kam mucaa kam. Numaan. Eetumaal. Okay. Hundaaf akkanetta? Aranjee. Injirreetta maali jettee jirta? Oh maki tasgabbeessi noo tasgabbaa'e maki endee tasgabbaa'e. Ani du'e baran. Yaa Rabbi ko. As lakkasee dhufu. Deem. Yeroo tokko as lakkasee dhufas. Dhagee barmaa ollaa dhageessuu barbaaddati. Yoo dhayee. Laa ilaaha illallah. Oromoo ko. Asuun erga Laal harka keessin cabsin arraan. Wah yaa Rabbi ani dadhabe ani du'e baran.
Jangan kotor itu teh. Raachu. Mali ga. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Malin tuh arre dan benas lakas. Woi mangki. Amma pun osoo na nayyamsiisin namni tokko yoo ergate osoo na nayyamsiisin nama biraa hin seensi. Okay. Yeroo anaaf si wajjin taatu akkas. Yeah. Good luck. Nayyamsiisu qabda dura. Very good. Nayyamsiistee mucaa saniroo. Qoy amma nayyamsiisime fakkeenyaaf treeningii godha. Maki bashaatuun ergitee qashuu. Maali bashaatu malee kan biraa hin beektu. Maali caaltu bashaatu keessa. Caaltu bashaatu asaanti kan biraa. Mama doo kami kurba jazba. Nagalchee jaara. Laa harki. Firii Oromiyaan nagalchee jaara. Firii gaastii mitintinii dhagali. Kan keetiin baniiti ani siifan erga request gali firii ko. Maki ninaaf eegalte no sirreessaan jiran. No, Oromoo kuni sirrii miti adeemsa sirrii miti kun. Ay ani yoo mana ani siif jedhee ba. Sirrii miti kun safuudha. Safu. Siif jechuun safuudha siifan jedhee. Anaafi miti osoo naan taa'u bari raachina. Heegubatne. Ani feemin na qaba barkanaaf dubartoota. Ani illee barfeemin na qaba. Ajaajila shulluq jettee seente isiinis jala shulluq jettee seente. Maal jechuudha? Ay du'eni wayi garangu gubadde. Ay. Dubaati walumaan shulluq jetta. Ay ani siriisin ta'an garuu feemin na qaba. Jeeni